Attam jirtu. Egaa akkuma hundi keenya har'a hordofaa turretti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana murtiitti dhiyaatanii turan. Isaan keessaa obbo Baqqalaa Garbaa keessatti argamu. Intalli isaanii Boontuu Baqqalaa akka dhaddacha irratti hin argamne godhan. Akkasumas obbolaan Jawaar Mahammad dhaddacha sanaa akka hin hordofne godhaman. Kan biroos akkasuma Obboleessa Hamzaa Booranaa, Roobaa Booranaa yookiin Roobaa Adaanaas akkasumatti dhaddacha sana akka hin hordofne taasifame. Obbolaan Shamsaddiin Xahaas akkasuma. Egaa oolmaan har'aa maal fakkaata? Sana duramee sagalee kanaa dhaggeeffanna. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandiyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Oduuwwan keenya guyyaa har'aa akka lakkoofsa biyya keenyatti waxabajjii 18 bara 2010 guyyaa wiixata guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaa har'aa kan isiniif dubbisu aan obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. Egaa sagaleen amma dhageenye kuni Hamzaa Booranaa ture. Yeroo qabsoo yeroo keessattuu Oromoo protest jedhamutti dhokatee qabsoo cimaa namoota adeemsisan keessaa isa tokko ture. Warra aangootti ol ba'an kana akka aangoo qabatan illee warra godhan keessaa tokko jechuun hin danda'amu. Har'a Hamzaa Booranaa mana hidhaa jira. Obboleessi isaa garuu keessummaa kiyya har'aati. Akkam jirta Rooba? Nagaa jirra Boodajina. Akkam jirtu? Fayyaadha. Meegaa har'a akkuma ibsuudha yaaletti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaa, Shamsaddiin Xahaa akkasumas egaa Hamzaa Booranaa obboleessi kee mana murtiitti dhiyaatanii turanii. Mee yeroo wanta har'a taate hedduutu ture kana dura uffanni keelloon hin ayyamama jedhamee sunis akka hin taane tokkotti kan dhaga'amaati jiru. Walumaa galatti mee adeemsa mana murtiitti maal fakkaata ture? Galatoomii abda jene akkuma baratame ganama hirriiba kaanee maatiin hunduu kan waliin jirru uffata keelloo uffannee karman murtii dhaddacha hordofuudhaaf ganamaadhaan kaanee baanee deemaa turre. Egaa achi dhaqqabneen booda garuu wanti nu qunname waan biraati. Qaamni nama dhorkuu yookaan qaamni poolisii jechuudha bakka hundatti harca'ee nama yeloo yookaan keelloo uffate kamuu hiraarsaa girsaa turan jechuudha. Gussaa turan jechuudha. Nama karaa irratti argan kamuu nama uffata keelloo uffate kamuu gussaa turan jechuudha. Kanaaf ganamaadhaan deemee bakka deemnetti garuu wanti nu qunname waan biraati. Yakka wayii hojjechuu hin deemne yookaan jeequmsaaf hin deemne dhaddacha obboleeyyan keenyaa dhaddacha hooggantoota keenyaa hordofuu deemne waan ta'eef akkuma nama kaamuttuu akkuma nama dhaddacha hordofu kamuttuu mana murtiitti dhiyaannee turre jechuudha. Deemnee turre jechuudha. Garuu wanti achi nu qunname waan biraati. Barritti nu dhiyeessuu nu dhowwan jechuudha. Poolisoonni Addis Ababa kuni kan Finfinnee dhufanii bakka kanaatti yoo deemin ni hidhamtu jecha baay'ee nu hiraarsaa turani. Akkasillee taanee garuu seenuu hin dandeenye dirqiidhaan nu dhowwanii akkasitti dhaddachaadha osoo hin hordofiin hafne jechuudha. Maatiin guutuun kan Jawaaris ta'e, kan Baqqalaas ta'e, kan Shamsaddiin hundi keenya namni uffata keelloo uffate kamuu akka achitti hin dhiyaanne nu gussanii jiru, nu hiraarsanii oolan jechuudha. Kan keessa oolle har'a jalqaba irratti. Naannoo mana murtii sanatti waan yeroo kaanirraa adda ture warri jedhan jiru. Keessattuu warri hidhattoonni kuni poolisoonni teeknii waraan meeshaa gugurdaa kan qabatan illee naannoo sana baay'inaan jiru jedhani. Waan yeroo kaan irraa adda ta'e maal argite? Akkuma jalqaba sitti mee wanti hardi jiru wanta addaati. Raayyaa ittisa biyyaa na fakkaate jechuun akkamitti akka isaanii namni achi dhufu dhaddacha hordofuuf dhufa malee namni kamuu jeequmsaaf hin dhufu. Warri
aarsa jiraame aarsa kaffalee karaa dheeraa dhufe hedduutu jira jechuudha. Dhaddacha kan hordofuudhaaf garuu warri sun hundi namni hordofe tokko illee hin jiru. Sababni isaa immoo warri meeshaalee adda addaa qaban just warra beektaa jeequmsaadhaaf qophaa'e fakkaatu. Humni ittisa kun poolisoonni uffanni isaan uffatanii dhufan meeshaan isaan qabatan meeshaa baay'ee nama sodaachisaadha. Meeshaa baay'ee ciccimaa qabatanii dhufanii akkasumas immoo lakkoofsaan baay'ee dabalanii dhufan jechuudha. Kanaaf achirratti kanarra wanti adda jiru poolisoonni kunillee uffanni isaan uffatanii dhufan uffata baay'ee nama sodaachisu meeshaa baay'ee guguddaa fi meeshaa baay'ee ciccimaa qabatanii dhufanii. Kanaaf dhaddachi suni namni akka hin dhiyaanne godhuudhaaf dhufan na fakkaata akkanuma godhanii galan jechuudha. Mee isin ati warra maatii hidhamtootaa sana warra faana turtanii mee jalqabuma akka jara argitaniin gara mana murtii erga dhaqxaniini maal siniin jedhanii waan ta'aa ture tokko tokko mee nutti himi sana booda maal gootanii hamma dhumaatti maal akka gootan jalqabaa qabeeti. Akkuma jalqabaa mana baanee dhufnee man murtii dhaqqabneen osoo man murtiin dhaqqabiin dura poolisoonni baay'ee lakkoofsan hedduu ta'an karaa guutanii jiru. Man murtiitti osoo hin dhiyaatiin dura sakattaamtee seenta. Karaan isaan ittiin hin jirre hin jiru. Poolisiin karaa daarikshinii hundaadhaan guutanii nama kamuu nama uffata keelloo uffate kamuu fagoo irratti dhowwaa turanii. Jalqabaa akkuma achi dhaqqabneedhaan hiriiratu jira. Hiriirri kun dubartiif dhiirri bakka adda addaatti qofattidha kan hiriiramu. Akkuma nama kamuu akkuma nama dhaddacha deemuuf dhufetti anis hiriira dhiirota keessa seenee namni waliin dhufnes ijoolleen dubartoota shamarroonis jiru dhiironnis jiru. Dubartoota uffata keelloo uffatan kamuu qofatti keessa guuranii baasanii poolis dhaabaa isaan geessinaa yookaan asii badaa jechaanii turan jechuudha. Nuyis anis bakkaan itti hiriira itti dhaqe irratti dhufanii hiriira heddumina qabu keessa hiriira gamga'u keessatti qofa koo dhufanii harkisanii keessa na baasanii uffata koo narraa baasuuf ennaan uffata koo hin baasu jedhee didadhee yoo hin baasne taatee poolis dhaabaa deemtanaan jedhanii poolis dhaabaa deemuun sodaadhu wanti yakki an hojjedhe hin jiru uffata uffachuu immoo namni na dhorku hin jiru yoo kanallee immoo yakka ta'ee na hidhaa rakkoo hin qabu jedheeni makiina waammatanii makiina immoo waammatanillee sodaan tokko natti hin dhagaamne maaf jennaan obboleewwan kiyyaa yookaan hooggantoonni siyaasaa an hordofu nama oromummaarra cichanii nama sabboonummaarra cichanii waan ta'eef anis kanaaf gadi hin jedhu jedhee dhaabadhee achiin booda poolisoonni dhufanii asii deemi jedhanii na gosanii giddiidhaan jechuudha. Osoo ani yakka tokkollee hin hojjete uffata keelloo waan uffadheef qofa waraqaa eenyummaa kiyyaalee ilaalanii achiitti na gussan jechuudha akkasitti. Kanaaf achiin booda immoo bakka mana murtii sunitti akka hin dhiyaanne namni tokko jechuudha. Namni uffata keelloo uffate kamuu shamarraanis ta'e nama dhiiraa ta'e cuf hunda isaanii achiitti nu gussan jechuudha. Okay. Egaa erga isaan sin gogsanii seensisuu achi sin dhorkanii sana namoonni maatiidhuma keessaa maatii hidhamtootaa keessaa qaqqabamanillee yeroo murtaa'eef qabamanii yookiin to'annaa jala oolanii hin hidhamtu jennaan sodaachifnaan akkuma kee kana lakkee yoo hidhamne somaan sodaannu kan jedhanii akka jiranidha kan hin dhagaye. Mee maatii hidhamtootaa sana warra biroorra waan ga'e wanti dhageesse jira? Wanti dhageessu hin ta'in wanta ija koon argeedha. Obboleettiin Jawaaris jirti. Intalli obbo Baqqalaa Garbas jirti. Obboleettiin Shamsaddiin Xaas ni jirti jechuudha. Kanaaf hiraarri isaan irra ga'ee just sabboonummaa isaan qaban qofaarraa kan ka'e waan ta'eef soda tokkollee hin agarsiisne jechuudha. Dubartiin keessattuu dubartoonni keenya qarreen keenya sodaa tokkollee hidhaa kanaa fi sodaa tokkollee akka hin qabaanne agarsiisanii jiru. Nutis har'as borus
sodaa tokkollee akka hin qabne agarsiifnee jirra jechuudha har'as jechuudha. Kanaaf hiraarri isaanirra ga'ee sodaachisaa turan. Baay'ee sodaachisaa turan. Ni hidhamtuu bakka akkasii san geessinaa maal jechaa turan. Kanaaf keessattuu obboleettii Shamsaddiin ta'a kuftee turte jechuudha. Kuftee turte. Hin dhiibamtee poolisootaan jechuudha. Kuftee turte. Just wanti ta'aa jiru wanti gaarii miti. Dubartoota irratti harka kaasuun maaf akka barbaachisu hin beeku. Dhiibuunis hin barbaachisu. Namni as dhufe kun yakka qabaate miti. Dhaddacha hordofuu dhufanii. Kanaaf dhiibamuun isaanii hin barbaachisu ture. Garuu wanti ta'ee wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Abda jenna. Meegaa intalli obbo Baqqalaa Garbaa abbaa hidhanii intalli isaanii Boontuu Baqqalaa akka dhaddacha irratti hin argamne taasifame. Akkuma ati jettee obbolaan Jawaar Mahammadii dhufanii isaan hidhanii isaan sunis dhaddacha irratti akka hin argamne godhamanii tarii fira Jawaar Mahammad kan taate intala obboleettii isaa kan taate Hawwii Mahammad illee yeroo gabaabaadhaaf haa ta'uun beeku sadarkaa ishiin irra jirtu to'annaa jala akka turteedha kan inni dhaga'e. Ati immoo obboleessa kee Hamza Booranaa arguudhaaf dhuftee akka jechuun immoo waan mana murtiitti adeemsifamu dhaggeeffachuudhaaf. Akkuma amma jettee intalli obboleettiin Shamsaddiin Tahaa sirumaayyuu kuffisaniiyyuu jette. Mee kana kan hundumaa yeroo argitu obboleessa kee achumaan arguudha. Lammata immoo mana murtiitii waan isarratti adeemaa jiru dhaggeeffachuudhaaf dhaqxee yeroo akkanatti dhiibanii sin deebisanii kan yeroo kaanirraa maaltu har'a sitti dhaga'ame? Wanta amma gaafii kana ibsuun natti ulfaata. Amma keessi koo gaddi guddaa qaba jechuun cabiinsattu natti dhaga'ama. Just obboleeyyan keenya guyyaa 8 nyaata hin nyaanne dhugaatii tokko hin dhugne baay'ee gaddee jira keessi koo jechuudha. Isaan arguu qofa osoo hin ta'in man murtiitti dhiyaatanii sagaleen isaan dubbatanii dhaabachuu hin danda'ani warri kun. Isaan arguu dhabuun osoo as dhufee isaan arguu dhabuun ammoo gaddi cimaa natti uumee jira. Keessi koo na cabee jira. Akkas jedhee ibsuu hin danda'u. Baay'ee miidhamee jira. Nadhagaamee jira akka malee. Waan biraa yakka biraa hin hojjannee ani. Obboleeyyan keenyas Jawaaris ta'e Baqqalaanis ta'e Hamzaanis yakki isaan hojjetan hin jiru. Sabboonummaa waan qaban qofaa fi akkasitti hiraarfamuu isaanii nam Oromoo kamuu akkasitti hiraarsuun isaanii cabiinsa guddaa natti uumee jira. Keessi koo baay'ee gaddee jira jechuudha. Dhugaadhuma yeroo ulfaataa keessa Oromoo walumaa galatti yeroo ulfaataa keessa jira. Keessattuu immoo maatiitti baay'ee akka cimu naa gala. Mee egaa yeroo baay'ee mana murtiitti duwwaa otoo hin taane mana hidhaattis deddeebitee Hamzaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa akka ati dubbiftu guyyaa guyyaadhaan inni dhaga'e. Mee guyyaa har'allee carraa argattee arguu baattee guyyaa 7 kana haalli isaan keessa turan maal fakkaata? Akkuma siin jedhee akka obboleessa tokkootti immoo obboleessa kee yeroo argitu achitti maaltu sitti dhaga'ama? Mee waan isaan keessa jiran natti himi. Torbaan darbee akkuma dhaddacha dhiyaatanii ba'aniin booda saa booda jechuudha nyaata fudhachuu guyyaa jalqabaa nyaata isaan fudhachuu didan jechuudha. Guyyaa jalqabaa irraa kaasee hamma kaleessa galgalatti ganamaaf galgala guyyaa tokko osoo idduutti nafiidha kan deeme. Just guyyaa jalqabaa irraa eegalee hamma ammatti jechuudha. Hamma kaleessa galgalatti hamma saa booda jechuudha. Deemaa gaafachaa turre jechuudha.
Garuu guyyaa jalqabaati akkuma isaan argineen laakkuma bulaa deemuudhaan dadhabbinni isaanii fuula isaanii laakkuma arginuudhaan cabaa galla. Keessi keenya gadda hama nu dhagahamaa gala. Laakkuma guyyaan dabalaan deemu dadhabbinni isaanii dabalaa deemu. Kanaan dura kan deeqa tokko dhaabatanii nu haasaanii mukatti hirkatanii haasaa turan laakkuma guyyaan dabalaa deemuudhaan jechuudha. Tokko ni ba'a dhaabachuu hin danda'u. Deeqa lama haasaa jennaan ni hirkatu maal dhaabachuu hin danda'an. Fuulli isaanii gogee ijni isaanii keessa dhokate. Namni kanaan dura taphachaa ture guutumaan guutitti akkasitti dadhabanii garuu akkasillee ta'ee hamma kaleessa galgalatti onneen isaanii sabboonummaan isaanii wanti isaan irratti cichanii akkasitti ta'an guutu yoo argitu fuulli isaanii yoo argitu jabeenya si dhagama cimina si dhagama garuu akkasillee ta'ee guyyaa agasii beelan osoo waa tokko hin nyaatin osoo dhugaatii tokko hin argatin fuulli isaanii nu agarsiisuun barbaadan waan si ajaa'ibu. Dadhibbinni isaanii dhossuuf barbaadaa turan isaan garuu laakkuma guyyaan dabalaa deemuudhaan dadhabbinni isaanii miidhaan isaanii guyyaa guyyaadhaan dabalaa hamma dhaabbachuu dadhabuu dures hamma dhaabatanii deeqa tokkoof deeqa lama nu haasa'uu dadhabuu dures deeman jechuudha. Kanaaf akkasillee ta'ee garuu akkasillee ta'ee dadhabbinni isaanii nu agarsiisuun barbaadan. Akkasillee ta'ee garaa buluu miti. Garaan akka isaan hin moone nyaanni yookaan dheebuun akka isaan hin moone nu agarsiisaa turan jechuudha. Akkasillee ta'ee jechuudha. Hayyee Obaagaa yeroo amma hidhamtoota siyaasaa kana dhaxxanii gaafattanii yeroo dhanni isaanii miidhamuu sana argitanii lakkii dhiisatii nyaadhaa jettanii gaafattanii beektu yoo gaafattan maal sinitti himu? Nu qofaa miti abbootiin amantiis namni guguddaan jaaroleen guguddoon dhufanii gaafachaa turanii akka isaan nyaataniif gaafachaa turan namni hedduun dhufee yeroo isaan ba'anii gaafachaa turan akka isaan nyaata fudhatanii nyaatan jechuudha. Garuu deebiin isaan nu deebisanii qabsoo gammaa goone kanarratti kanaan dura mootummaa TPLF illee hamma kuffisne sanitti jechuudha. Egaa lubbuun nam 5,000 itti wareegne namni 20,000 itti miidhame injarditti ta'e gatii namam ga'u kaffalamee mootummaan kun dhufee egaa jijjiiramni dhufe karaarraa maqe oromummaan egaa cubbuu ta'e oromummaan egaa yakki ta'e sabboonummaan egaa yakki ta'e namni sabboonummaa qabu namni oromoo urgaa'u kamuu yeroo hidhamee dararamee ajjeefamu karaarraa maqee jechuudha jijjiiramni kun. Biyya kana keessatti oromummaan wanti oromummaa calaqqisiisu kamuu biyya cubbuu ta'e keessatti biyya namni sabboona ta'e namni waa'ee oromoo falmu kamuu hidhamu ajjeefamu dararamu kami keessatti osoo waan hagan ga'u arginu waan biraa miti jedhu waan biraa osoo hin ta'in wanti nu nyaannu kun qoonqoorraa gannuu bu'uu hin danda'u jedhan. Biyya yeroon filannoon ga'e kana keessatti naannoo Itoophiyaa jiran keessa guututti filannoo akka geggeeffamu karaa miidiyaanis ta'e karaa walga'ii godhuudhaan karaa hiriira nagaa waammatanii filannoo akka geggeessan heeyyamame keessatti Oromiyaa keessa qofa paartiin Oromoo kamuu hooggantoonni isaanii aanaarraatii jalqabee hamma hooggantoota olaanootti mana hidhaa keessa jiranitti hamma biiroon isaanii guutumaan guutuutti irraa cufamu waan hagan ga'u argaa aarsaa hagan ga'u kaffalee jijjiirama dhufe kana karaarraa maqsanii waan miidhaa hagan ga'u Oromoof Oromummaarraa yeroo gaggeessan ijni keenya qorru nu argu du'a filannaa. Kanaan dura qeerroowwan 5,000 fi lubbuu akka ba'u godhamee jira. Qeerroowwan
20 akka miidhamu godhamee jira. Jijjiiram kan fiduudhaaf jechuudha. Amma garuu mana hidhaa keessa jirra. Wanti nu godhuu dandeenyu hin jiru. Amma wanti nu godhuu dandeenyu tarkaanfii ofirratti fudhachuu qofa. Tarkaanfiin nu fudhannu karaa nagaadhaan laganna godhuudhaan gaafii saba, gaafii uummata, gaafii isaanii karaa nagaa ta'eedhaan, karaa lagannaadhaan wanti nu gochuu dandeenyu karaa lagannaadhaan ibsachuu qofa. Kanaan duras yeroo mootummaan TPLF kuree mootummaan biltigannaa kuni akka ceesisu aangoon kennamuuf hooggantoonni amma mana hidhaa jiran kun guutumaan guututti uummanni akka isaan deeggaru cinaa isaanii dhaabbatanii waan adda addaadhaan gargaaraa turan. Garuu jijjiiram dhufee karaarraa maqsuuf yeroo yaalan lakkii akkasii miti lakkii jecha isaan cinaa dhaabachaa turan. Garuu dhuma irratti deebi'anii harka ofii nyaatan jechuudha isaan. Harka isaan nyaachisee deebisanii nyaatan jechuudha warri biltigannaa kun jechuudha. Aangootti isaan korsiisanii waan bira cubbuu hin hojjenne. Oromummaa barsiisanii waan bira cubbuu hin hojjenne. Garuu karaa irraatiin maqsanii bakka bira jijjiiruudhaaf deemuun isaanii kana arguun isaanii waan biraa miti. Sagaleen nyaanni nyaannu bishaan dhunnuu qoonqoo irraa gannuun bu'u kana manna du'a filannaa salphina uummata keenya salphina Oromoo argumannaa du'a filannaa jedhaniiti kan nam nyaata jedhu kan deebisaa turan jechuudha. Namu kamuu jechuudha. Kanaaf wanta nu nyaata hin nyaannu jennee laganneef nu deeggara malee namni tokko nyaata nyaadha jennee akka nuun kadhannu karaan nu ittiin qabsaa'uu dandeenyu karaan nu mootummaa kana wanti inni hojjechaa jiru sirrii miti karaan nu ittiin jennu karaa tokkittii kana qofa. Manidha waan jirruuf yoo ala jiraatan waan hojjetan ni beeku sila. Garuu wanti amma manidha keessatti hojjechuu dandeenyu tokkittiin kanuma jechuudha. Laganna godhuudha. Karaa nagaa ta'eedhaan gaafii gaafachuudha. Karaan tokkittiin jiru kanuma jedhaniiti kan nama nyaata nyaatu nyaata nyaadha jedhee isaan gorsaa ture. Dhufee isaan gaafatu karaan isaan ofirraa ittiin deebisan kanadha jechuudha. Egaa nyaata gaalagachuun baay'ee cimaadha mataa isaatti. Kana achitti immoo obboleessa kee Hamzaa Booranaa dhibee sukkaaraa ta'uu yookiin kan dhiigaa akka inni qabudha kan inni dhaga'aa jiru. Kuni baay'ee ittiin cimu kam siniyyaachifne akka maatittis kanatti wanti nutti himtu jira. Dhukkuba sukkaaraa qaba. Dhukkuba sukkaaraa nyaata nyaachayyuu kontirool gochuun baay'ee nu ulfaata. Kun beekamaadha. Namni hin beekne hin jiru. Isan yaaddessaani kun gaafii hin qabu. Isan yaaddessaan gaafii hin qabu. Baay'ee nu yaaddessa. Garuu obboleessi kiyyaa garaaf nan buluu miti. Hamma irra dhaabatee deemuun isaa raajiidha. Maaf jennaan namni dhukkuba sukkaaraa beeku kamu guyyaa tokko qoricha isaa addaan kutuu miti. Guyyaa tokko nyaata osoo nyaatin oolu miti. Guyyaa 8 guutuu akkasitti itti fufu jechuun onneen inni qabu, ciminni inni qabu garaa isaa oliidha. Galee garaaf hin bulu obboleessi kiyya jechuudha. Yaaddoo ni yaaddaa garuu ani ciminni isaa kanatti baay'ee itti boona bakka. Akki malee itti boona. Guyyaa 8 guutuu osoo nyaata tokko nyaatin dhukkuba hamma inni hamaa namni hin beekne hin jiru dhukkuba sukkaaraa. Na yaaddessa garuu waan inni irratti itti cichee falmatu kana ni deeggaraaf yaani. Rooba amma Hamzaan obboleessi kee Hamzaa Booranaa mana hidhaa jira.
Atis kana dura wanti mana hidhaa kun carraan ishee si geessertii jedhama. Waan yeroo sana tureme gabaabsitii nutti miti waan gara poolisiitiinis fi mana murtii jidduu deddeemaa ture kanas nutti himee atis hidhamtee baatee dhaga'e mee waan keetu nutti hime. Guyyaa jalqabaa gootni keenya hayyuun keenya jaalatamaan keenya guyyaa Hacaaluu Hundeessaa du'e guyyaa sun ganama isaan walumaan baane jechuudha. Kan qabamnes walumaani guyyaan nuti hidhamnes guyyaa tokko anillee ji'a 4 guutuu hidhamee ba'e Hinqulaal faabrikaatti hidhamee ture anilles achiin booda immoo karaa dhumaa irratti mirgi wabii waraqaa eenyummaa eegganuu eeyyameen booda immoo poolisiin Addis Ababaa kuni poolisii Oromiyaaf dabarsitee nu kennite nama 11 keenya poolisii Oromiyaadhaaf dabarsitee nu kennite Oromiyaa poolisiin immoo fuutee nu deemtee kiiloo 6tti nu hiite jechuudha. Kanaaf 7 lamaaf immoo achitti hiraarfamaa turre baay'ee cima mana dukkana mana guddaa keessatti hidhamne aduu arguunis hin danda'amu. 7 lama guutuu achi keessatti hiraarfamne egaa dhumeen booda 7 lamaan booda egaa niitiin Sisaay Baqqalaa Sisaay yoo beektan taate egaa isheen doote bultii 3 immoo akkasiin booda gannu lakkisanii jechuudha. Egaa kanneen yeroo sanatti dhaga'ee mirga wabii atis argattee sana booda immoo poolisiin as gas lakkisuu akka didee ture. Egaa walumaa galatti atis hidhamaa turte amma immoo obboleessi kee Hamzaanis manuma hidhaati jira. Kuni maatiidhaaf cimaa akka ta'edha kan inni natti dhaga'amaati jiru kanuma kaasuudhaafi. Egaa obboleessa Hamzaa Booranaa Roobaa Booranaa yookiin Roobaa Adaanee hedduu galatoomin jedha har'a dhaddachaa yookiin mana murtii booda haala jiru dhuftee waan nu ibsiteef. Galatooma abda jenna. Gaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya turtii obboleessa Hamzaa Booranaa kan ta'e Roobaa Booranaa yookiin Roobaa Adaanaa wajjin goonee kanumaan raawwanna. Egaa haala hidhamtoonni siyaasaa Oromoo keessa jiranii fi haala maatiin isaanii keessa haala hamtuu isaan keessa darbanii akkanumatti hordofnee kan isinii gabaasnu ta'a. Handa jenee guutamaatii nagaan.